Godina Wallagga Ba'aa aanaa Kiramuu ganda Baddeessaa yookaan Cabbii jedhamutti haleellaa humnooti finxaaleeyyii faannoo har'a raawwataniin namoonni 13 ajjeefamuu jiraattonni himan. Dhibbootaan kanneen lakkaa'aman immoo buqqa'uu ibsanii jiru. Har'a Ebila 22 bara 2025 ganamarraa jalqabee haleellaa humni finxaaleessii faannoo uummata nagaa irratti baneen miidhaa guddaa dhaqqabsiisuu jiraattonni himanii jiru. Akka maddeen jedhanitti erga hubaatiin ga'ee booddee raayyaan ittisa biyyaa fi milishaan gara naannichaatti bobbaafamanii jiru. Dheengaddas humnoonni finxaaleeyyii kun ganduma kana weeraruudhaan nama tokko ajjeesanii qabeenya guddaa saamanii jedhu jiraattonni. Torban lama dura aanaalee Jaartee Jaardagaa fi Abbee Dongoroo keessatti haleellaa gareen kun raawwateen lubbuun namoota nagaa hedduun darbee jira. Bitootessa 28 bara 2025 aanaa Abbee Dongoroo ganda Tulluu Mootii keessatti haleellaa humni kun raawwateen lubbuun namoota 15 olii darbuun ni yaadatama. Haaluma wal fakkaatuun godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Jaartee Jaardagaa ganda Haroo Aboo keessatti Ebila 2025 haleellaa raawwatameen lubbuun namoota nagaa 10 olii darbee jira. Weerara hidhattoonni faannoo Horroo Guduruu Wallaggaa fi Wallagga Bahaatti bananiin dhumaatiin bal'aan kan naqqabe yoo ta'u baadiyyaaleen aanaaleen akka Abbee Dongoroo, Jaartee Jaardagaa, Amuuruu, Giddaa Ayyaanaa, Kiramuu, Angar Guutee, Haroo Limmuu, Guutuu Giddaa fi Limmuu Galiilaa humnoota kanaan qabamanii jiraachuu jiraattonni himanii jiru. Dubartiin torban sadiif osoo nyaatiin boollatti kuftee lubbuudhaatiin baraaramtee jirti. Torban sadii dura addee Barmagee mana ishee naannoo Dooyyoo jedhamu godina Silxee aanaa Barbaree ganda Mugoo jedhamutti sa'aatii 10 irratti manaa badde. Maatii isheetii fi uummanni naannoo sanaa hundee addee Barmagee argachuudhaaf hanga miilli isaan qallatutti gareef dhuunfaatiin barbaadaa turan. Addee Barmageen dhiyeenya kana waldhabdee maatii mudateen kan dhiphachaa turte yoo ta'u dhiphina cimaa ishee mudateerraa kan ka'e sammuun ishee akka darbee himama. Magaalota naannawaa fi gandoota baadiyyaa keessatti barbaadamaa turtullee garuu argamuu hin dandeenye. Torban sadii booda garuu taatee addaatu ta'e. Ijoolleewwan loon tiksan osoo qalamee ari'aa jiranii bosonatti yoo seenan addee Barmageen boolla keessatti kuftee argan. Addee Barmageen beelarraa kan ka'e of wallaaltee jiraatullee lubbuun ishee jira. Uummatis ajab jedhee dhufee boolla isheen keessa jirtu keessa addee Barmagee fudhatan. Dubartiin kun yeroo ammaa hospitaala waliigalaa Waraabeetti yaala fayyaa argachaa jiraachuun himamee jira. Dargaggeessi konkolaataa Feeraarii haaraa waggaa 10 fi qusatee bitatee sa'aatii tokko keessatti jalaa gubate. Dargaggeessi kun Jaappaan keessatti ogeessa muuziqaa beekamaadha. Hawwiin isaa inni guddaan konkolaataa Feeraarii 458 jedhamu bitachuu ture. Abjuusaa kana dhugoomsuufis ammoo waan argaturraa waggaa 10f qusatee konkolaataa Feeraarii jedhamu of harka galfate. Dargaggeessi kun konkolaataa kana bitachuusaaf namni baay'een gammadee fi innis ittiin bashannanuudhaaf qabatee ba'e. Dargaggeessi ganna 33 kun guyyaa konkolaataa kana bite Jaappaan magaalaa Tookiyootti daandii saffisaa Shotoo jedhamurra konkolaachisaa kan ture yoo ta'u gammachuun isaa daqiiqaa muraasa qofaatiif turte. Honk konkolaataa abjuusaa taate osoo oofaa jiru cinaacha isaatiin karaa alaa aarri aaruu arge. Aarri kun konkolaataa biraa keessaa waan ba'utti fakkaate uffatee dhiise. Namichi isa cinaa fi konkolaataa oofaa jiru wanta bo'aarsaa jiru sitti fakkaateera. Kan gubachaa jiru garuu konkolaataa isaa ture. Bilbila isaa baasee warra balaa ibiddaatti bilbilate. Jarri baraarsitoonni balaa ibiddaa isa bira ga'uudhaaf garuu gara daqiiqaa 20tti fudhate. Feeraarii isaa waggaa 10f qusatee bitatee gubachaa jiru taa'ee ilaaluudhaaf dirqame. Taatee isa mudate kana booda fuula X isaarratti akkas jechuudhaan barreesse. Jaappaan keessatti taatee suukanneessaa akkasii kan mudate ana qofa ta'ee natti dhaga'ama. Feeraarii haaraa abjoochaa ture bitachuudhaaf $306 baaseera. Garuu sa'aatii tokko booda suuraa kana qofaatu yaadannoodhaaf naaf hafe jechuudhaan suura konkolaataa gubatee waliin barreesse qoode. Galata isaa garuu qaamni miidhameen jiru jechuudhaan ibse. Odiitii Seentiraaliin wabeeffanne. Odeeffannoo ispoortiitiin atileet Qananiisaa Baqqalaan miidhaa shaakala irratti isa mudateerraan kan ka'e dorgommii fiigicha maraatoonii London irratti akka hin hirmaanne ifoomsee jira. Deeggartootaaf dinqisiifattoota isaa galateeffachuudhaan yeroo ammaa miidhaa sarara ga'e irraa dandamachuu irratti akka xiyyeeffatu ibsee jira. Atileet Qananiisaa Baqqalaan ergaa miidiyaa hawaasummaa isaan dabarseen dorgommii dilbata dhufu geggeeffamu kanarratti atileetota hirmaataniif carraa gaarii hawwee jira. Gama biraatiin ammoo tapha Piriimiyer Liigii Oromiyaa torbee 16ffaa har'a magaalaa Adaamaa Isteediyeemii Abbabaa Biqilaatti taphatameen Gullisoo fi Yuunivarsiitiin Dambidolloo 2-2 qixa ba'uudhaan qabxii qooddatanii jiru. Tapha biraa sa'aatii 8tti kutaan magaalaa Sabbataa fi Leeqaan taphataniin ammoo qabxii wal qixaa 1-1tiin xumuramee jira.